Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi deeggartoota chaayinaala birraa Oro TV. Yooyyaa harka fuune ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa fi biyya abbaa jirtan marti keessanuu arraan tana waan ajaa'ibaa waan addaa isinii qabannee dhaannee jirra. Wanni san yoo maali ka jettan taate jettanii nu gaafachuun keessan oolamu. Tanumaafuu osoo qalbiin isin dhaabbanne isinii himnamteesi. Waan qalbii dawaa, waan onnee dawaa, waan sammuu teeti dawaa, waan sitas gabbeessaa, waan karrabbiitti dhiyeessaa. Tanumaafuu obboleeyyan kiyya Qur'aana. Mee waloloo san isiniif hin rakaayamma. Qur'aan rabbiiti jecha rabbii ol teeti kan jirra. Alayhi salaami rasuula keenya Muhammadin rabbuufame. Tanaafuu onneef du'a. Qalbii doomte kaasa. Kara sirriis yoo. Dawaa hundaa jechuun hin teessa. Tanumaafuu wanni khayrii namatti ulfaatti isinitti ulfaatinii hamma xumuraatti nu dhageeffadhaa, nu hordofaa, nu jala deema isiniin jenna. Mee mucaan kun waan walaloon isaa waan jettu dhageeffadhaa isiniif hin rakaayaa. Qur'aan jecha rabbii guddaati mootii hundaa olii isa jannata si galchu yoo hojje waan tolii kalaama rabbiiti mu'minaaf badhaasaa qalbii dagunduuta sarriibaa kaasaa hogguma banteehuu qaraatu tilaawaa yoonif gallallaalte onnee si mi'aawaa saamuna diliiti jecha rabbii gooyte isaa dawaa tahaaf qalbii michiin dhoyte nama isaan bulus karaan duraan badu shayxaanaa fi nafseen dandaheen shawwadu yoonif gallallaalte humaan dhabdu keessaa seenaa ummata darbe sirraasii odeessa qomatee gaddaa fi daguun ittiin cufirradhaa dhihana gammachuu saatu tahaaf lazzaa onnee teenya raahan isaa godhafataa waan namaaf hin galle sin baadhatu xaxaa kitaabota addunyaa tanarra jiru hunda isaatitti mataa qormaata barayyuun dhufu hunda injifataa waan inni dubbatu ta qorannoon saayinsii har'a mirkaneessaa jiru deemee lakka lakka waan isaan sobsiisu sin argatu takka mee jecha rabbiitii miti jedhee eenyumatu shakka Wanna saayinsiin qoreenuuf addeesse garii waan Qur'aanni waggaa 1400 dura nuuf odeesse tanagaa namuu waliin arkaa jiru hundinuu tetteenye waan isa sobsiisu irraa hin dhageenye waan inni dubbatu ta qorannoon saayinsii ilaa har'as hin dhaqqabin bira yooni fi ilaalte isa keessa jira takkaa lamaa miti mucjizaan saa dila if keessa hin qabu jechoota baaxilaa Onneen teenya beelaf dagunduuti akkan taane hamaa saadhi hana tahaaf ruuhii ilma namaa nama isaan bulus jiruun saa ifaati chaarjii imaanati saatu kittibaati sa'aatee bareedduu isaan godhi biizii qarai qur'aanan komatantee jiisi gamqaani sammasinni halangii ibliisi isaa isin jenne anas tahee ati qiimaa isa kanaa beeyneen barre gatii utuu gatii isaa beeynee sa'aa banaa qabnu isaaf kan qoonnu malee salakkifnee waa isaanii noonnu Yookiin beeyta tahaa yookiin beeytu tarii qaaxaroon qabini qabee kurraa barii namni waa barsiisus guute korjii samaa'ii silaan qabnu dhabaa xiqqaa guddaan keenya barachuudha qaba sa'aa namni waa barsiisu guute korjii samaa'ii sammuun teemaaf jette wallaalummaan taa'ii qaalii isiin godhin marxifadhuu ka'ii baradhuun dandeessaa akka namaa ta'ii namni qur'aana hin beeyne qalbiin isaa onaa warru hin jiraattu yoo nyaachifne bona kana anaami qaje haditha nabiiti dhagay habibi innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min alqur'ani kal baytil kharibi namni qur'aana nama barsiisu sabbaa fedhe caalaa jedhe rabbiitu shallaba khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama qalbiin tee jabaatte yoo taate hadiida dawaan isa kana fagoon deemin diida ilaalimee ni'maa harfii takka irratti sawaaba kudhan siif isaaba ajabaa ajrii guddaa qaba jechi rabbii jabaa namni si qara'e dhugaan oogifate ta milkiidhaa gabaa isa jala deemuun biyya lamaanittuu bu'aa guddoo qaba kadhaa takka malee bilaashitti arganne ittiin baafne callaa alhamdulillah yaa rabbi yaa allah yoonin keessa deeme an karatu naan tura dhaamsa kiyya jecha kanaanin xumura utuu qur'aana kana bartee sammuu tanteen qarin ajalli si dhufte duuti siin hin tarin salaamu alaikum Egaa obboleeyyan keenya akka qalbii teessan ittiin boqottan abdii isin irraa qabna akka dhageeffattanii qalbiin itti isin jiitu abdii qabna tanumaafuu ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa fi biyya abbaa jirtan marti keessanuu har'a Oromoon teenya lama taatee diinni harmeeqaan dura duulaa jira yaa obboleeyyan kiyya lammii teenya
oromoo rabbi tokko haa godhu bikka jirtanii salaata keessattis du'aa'ii godhaaf aannan mucata sa'a tokko rabbi haa godhu rabbi ol jalaafu rabbi quba tokkoon nu haa dubbisu rabbi afaan tokkoon nu haa dubbisu rabbi ajjennu takka nu haa ajjechiisu silaa arra tana qabaannee diinilleen ka'ee waan nu laallatu adda facoo keenyaatu tutu diinaas harmeeqaan dura bobbaaseera ilmaan oromoodhaa biyya keessaa fi biyya ambaa jirtan marti keessanuu keessaa fi alaan seentara bikka hundarra ijaarrattanii tokkummaarra wal jaaruun kun dirqama keenya maaliif yoo hojjettan taate waan diinni harmeeqaa ija dura deebisee adda nu faffacaasuudhaaf gufuu nu tahaa jiru kanafirraa milnannee duraa duuba keenya bitaa mirga keenya ilaallee yaa'uun ummata keenyarraa dirqama nama tokko ta'eetu afaan tokkoon waa adawbii feete dheefirraa deebisa. Tanumaafuu miidiyaan kun dhaabbateef baaqaa callaa waa'ee baaqaa callaa adda baasuuf birraa Oromoo TV wanti khasaaree dhaabneef waa'ee baaqaa callaa kamtu dhugaa kamtu farada tana xiinxallee jala daleenee jala deemnee isiniif asirratti ol baasuudhaaf waan kana gadhaabne nu hordofaan afeerraa teenya akka nu hordoftanis abdiidha qabna. Subscribe, share, like dhaan nu cinaa dhaabbadhaadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hanga sagantaa biraatti walitti dachaanutti nageetti nu jiraadha. Barri bara bilisummaa barri bara oromummaan takka itti wal qabattee tokkummaadhaan lafaa kaatu nageen nu jiraadha.